Itoophiyaa Dimookiraatoof tajaajiluudhaan gaaffiin Oromoo achi keessatti deebi'aa jedheeti miti kan kaafaan socho'u. Sirni federaalizimiidhaa dimookiraatii ta'uun isa gubbaa jira kan kanaafi erga muummeen ministeeraa kun aangootti dhufanii almost gara waggaa 4-5 keessa jiru. Gaaffiin Oromoo hagammaatti erga deebineeti qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kan akkamittiin ilaaltu? Gaaffii gaariidha kun. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa inni caakaa keessa deemu inni waraanaaf ka'e gaaffii nuyi gaafannu gaafatannis. Mirga Oromoodhaa dhiibameera. Hiree mataa isaatii ofii isaatiin murteeffachuun isa gubbaara. Murteeffachuun isa gubbaa yeroo Oromoon kana dura dhaabbannu. Gaaffiin keenya tokko garuu har'a waggaa seencharii jaarraa 21 keessatti har'a biyyi lafaa yerootti haasaadhaan ilaaf ilaameedhaan wal bira taa'ee waan bade kanaan dubbannee deebifna yeroo jedhu keessatti mootummaan impaayera kanaadhaa warri iddoo dhufanii iddoo qabatan tarama taraadhaan waggaa 150 hamma ammaatti har'aatti qawwee irratti waan hundaa'aniif qawweedhaan humnaan sarbuudhaan ajjeesuudhaan mana irratti gubuudhaan qabeenya isaa harkaa fudhachuudhaan karaa adda addaatiin irratti duuluudhaan mo'amaa ture sabi kun. Kanaatiif kun sirni kun habadu wal bira teenyaa haasofnee mootummaan har'a paartiidhaan biyyi kun labsii qabdi paartiidhaanii keessatti gurmoofnee mirga keenya eessifannaa jenneeti kan dhaabbanne. Haa ta'uyyuu malee mootummaa kana dhageenyetu nurra jira. Karaa mirgaa isa tamma dubbatte kana ilaaf ilaameedhaanii haasofnee rakkina keenya hiinna. Isa jedhu kana nama fudhatutu ergi qawwee qabaatanii ergi baankiif taankiin harka jiraate maal abbaa isheetti abbaa barbaanne iyyuu akka barbaannetti dhoofne jiraannaa han jedhutu sirna nama nyaataa turre jira. Sirna nama nyaataa kana ammoo dhuguma karaa adda addaan qabsoodha. Warri garaan isaanii mooga'ee tokkitti lubbuu qabanii kutatanii nuyi karaa kana qaawwas hin dhabne haasa'uus hin dandeenye mirgi keenyas dhiibameera sarbameera kanaaf jedhanii kan hidhannoo keessa galan jiru. Maa galtan hin jennu mirga isaaniif waanii ta'aa jiru garuu kan nuyi jechaa jirru mirga qabu jarri kuni mirga isaanii gaafataniiru mirga isaanii qawween utuu hin ta'in mirga isaanii kana eegaa fi hiree mataa isaanii ofii isaanii murteeffanna jedhaniiru sabi kun jedhaniiru kunis gaaffii keenya. Oromoon qabeenya isaatti jiraatu abbaa qabeenya isaatii haa ta'u naannoo isaa ofii isaatiin of haa bulchu namni gara biraan nama gara biraa irratti muudu jennan. Yeroo baay'ee maal Oromooti isin bulchaa nama gara biraatti isin bulchaa hin jedhu warra Oromaadha. Naman taa'ee ilaaf ilaameedhaan sirna dimookiraasiitiin dhaqee filadhee achi gubbaatti kaa'e malee nama keewwaa ta'uyyuu nama ormaaf hojjetu sin bulchaa nama jedhee nama waanii kee naannoo kee akka ta'utti akkati barbaaddutti si bulchuu hin barbaanne wajjin attam gootee waan taata. Kanaaf garaagarummaan keenya qabsoo hidhannoo fi qabsoo karaa nagaati. Qabsoon karaa nagaa amma adeemsaa hamma dhagaametti itti himna bira teenye yommuu qabsoo karaa nagaa dhiyeessinu immoo inni kun itti dhabuun jira itti rakkachuun jira itti beela'uun jira itti du'uun jira. Kun hundumtuu qabsoon kun immoo qabsoo karaa nagaadha yommuu jennee jennu akkoti teenyee wajjiniin haasa'uudhaan miti. Lee sirrii miti nati gootu kun karaa nagaarra deemta miti lubbuu galaafatta qabeenya balleessaa jirta kana hundumaatu ta'a. Waan isa kisaaraadha malee bu'aa hin fidu. Itumti kun jedhamu garuu mootummaanii isaa ammaa kanatti ani caasaa qaama caasaa hin qabne caaseffamni isaa hin beekamne waliin haasa'uu jechaa jira waraana bilisummaa Oromoo. Garuu isin immoo tokko filannoo marsaa jaaffaa biyyoolessaa irratti ni hirmaanne turtan. Isa kana siif ture? Asirratti ittuma waliin qabsiistanii naa deebitu. Filannoo marsaa jaaffaa biyyoolessaa gaggeeffame irratti ni hirmaanne.
haa ta'uyyuu malee wayii nagaasaa jirtu. Kanumarraa ka'eeyyuu maal jedhama kaafaa'uuni mootummaa waliin waliigaltee godhateeti kan inni hojjechaa jiru jedhama. Kanas yaadummaa waliin qabsiistanii akkasiin haa deebistanii fedha. Yaadi kee hin fudhatama sirna dimookiraasiitti waan yaadde haasa'uu hin dandeessaa rakkina hin qabu garuu mootummaa ji walii galanii ni jedhu nuyi mootummaa ji walii gallee waan hojjennu hin qabnu garuu waan irratti walii galan nagaa irratti karaa nagaa buusuutti nagaatiin gaaffii saba kanaa deebisuu irratti walii galla yoo hin deebisuu ta'e garuu mootummaa kana deebisuu miti kan jiru nuyi kaafaa yommuu jedhamnu itti dhamaa jirra itti rakkataa jirra fakkeenyaaf yoo si kaasuudhaa fi biiroo nuyi qabnu waajjirri nuyi qabnu waajjira filannoo fuulduraa 206 ture 206 keessaa 3tu jirama hundumtu cufamee warra achi jiran hundumtu hidhamee itti dhamaa jirra har'a hidhamaa jirra saba kana walitti findee karaan nagaadhaa kanatu barbaachisa kanatu godhaa jennee saba walitti qabnee deemsuu hin dandeenye mootummaa abbaa irreetu jira mootummaa abbaa irree immoo kan irratti saba keenya barsiifachuu sabi keenya kana isa galee hamma dhumaatti hingaa hamma inni jirutti hamma inni eegutti yoo ta'e sabi keenya itti qabsaa'aa jira amma ammaatti wal duukaa qabsaa'aa jira. Egaa karaa qabsuun karaa nagaadhaa guyyaa tokkotti kan dhufu yeroo xinnootti kan dhufu tun ta'in yeroo fudhata mataa namaa irratti hojjechuu barbaachisa nama jijjiiruu barbaachisa jijjiirama namaa hammam galeeraaf saba keenyaaf waa'een hiree ofii isaatii ofiin murteeffachuu hammam galeeraaf baay'ee galeeraaf itti adeemaa jira itti du'aa jira manni itti gubataa jira qabsoo karaa nagaatiin kun kan itti waan ta'aa jiru hin dhiyeechaa jira isa kanaaf itti du'aa jira isa kanaaf itti dhamaa jira isa kanaaf baay'ee rakkataa jira iddoo hundumaatti rakkina gubbaa jira sabi keenya yeroo ammaa kana keessa maaliif guyyaa saafaa waan hin ta'intu jiraa jira qawweedhaan bakkeetti dhaanii ajjeesaa jiru namni du'aa jira amma immoo harma isaayyuu immoo qalanii morma kutanii fannisanii itti geeraraa jiru kanarra jira sabi keenya amma kanaaf qabsoo karaa nagaa kana yommuu goonu warri ala jiranis warri waan ta'anis nus rakkina keessa jirra kanaatiif qabsoo karaa isaanii hin baasuu jennee nuyi isaan ijjiin waan hin gallu isaan nu baasaa la mirgaa yaabanis bitaa yaabanis hareensaa kooraadha isaan mirga isaanii eessifachuu dandeenyaan nuyi dura dhaabbanna kana hin jennu nuyi garuu qabsoon karaa nagaadhaa adeemamuu karaa nagaatii wal bira ta'anii haasa'uun lubbuu balleessanii jireenya balleessanii qabeenya balleessanii misooma balleessanii hundumaa godhanii mana namaarra mararratti gubanii si dhibaa kana hundumaa balleessanii maal hojjechuuf kuni faayidaa hin qabu kotta wal bira teenyee waliin haasofne biyya kana waliin haasofne biyya kana gara nagaatti deebifnee gara seechitti bisoo bishee biyya waan taate biyya keenya uummannaa saba walqixxee ta'e sabaaf sablammiin walqixxee ta'e biyya kan keessatti jiraatu uumuun nu gubbaa jira jenna ammayyuu kan haasaa jirra nuyi malee tokko tokko ceebbaa'uudhaaf warra gara biraarra caallaa nutu taanaa hanjedhu olaantummaa argachuudhaaf wanti goonu hin jiru. Wanti ta'u garuu biyya kana keessatti saba Oromoodhaa ofii isaatiin nama sabushu hiree mataa isaatii ofii isaatiin murteeffachuutu isa gubbaa jira. Kanaaf siin beekaan anatu sii beekaan dhaabachuu qabaa jenna. Qabsoon keenya kanarratti hundaa'a. Na sabi kuni saba sabushus saba isaa iddoon ga'us kan murteeffatu saba kana. Isaatu na filee jennee kan goonu hin qabu. Maaliif marsaa jaafaa gubbaatti keessatti maaliif qoodan fudhannee maaliif dhiiftanii silaa wayoona saba kanaa isintu busha ture wajjiniin bushitu turan hin dinne biyya yaaduu saba Oromootti dinnee saba Oromoo keessa gallee hin bushinaa filmaati karaa qawweedhaan ta'u filmaati karaa humnaan ta'u hin jiru kanaatiif filmaata keessatti qooda fudhanna waajjira keenya nu banaa warra nu jalaa hiitan nu hiikaa keessatti qooda fudhannaa inni qooda fudhadhaa nu jedhu malee
waajjira keenya bananii waajjira sii bananii lafa waajjirri banametti hidhattee namoota si filan warra si filan ijini walitti fiddee gabaa siyaasaa gubbaatti filmaata gubbaatti achi gubbaatti dhiyaattee sabi kun sirriitti yoo si filee jedhe maal akkati gootu hundumaa si gaafatee maalii imaammati kee anoo rakkina misoomaan qaba anoo rakkina karaan qaba rakkina bishaan qulqulluun qaba rakkina barumsaan qaba rakkina fayyaan qaba rakkina karaan daandiin karaa kootii hin jiru rakkinni misoomaa karaa baay'ee qaba anoo gibiran baasu kanaatii fi kanaaf attamitti naa gochuu dandeessa jedhee si gaafatee imaammata kee madaalee si fila gabaa poolitikaa gubbaatti gabaa siyaasaa gubbaatti kun hin ta'uu hin danda'u lafa kun ta'uu hin dandeenyetti lafa hidhamnetti lafa warri iddoo sanatti hin dorgomu hin hojjetu jennutti hidhaa jiranitti attam goonee filmaata keessatti qooda fudhanna utuu hin barbaadin achi keessaa dhiibamne baane malee keessatti qooda fudhannu kan jedhu qabdu. Tole asumaan ol qabsiisee mariin biyyoolessaa hin gaggeeffamaa jedhameeti kan inni eegamu sochiin tokko tokkos eegalanii jiru. Kaafaa'oon akka jaarmiyaa siyaasaatti marii biyyoolessaa kana akkamittiin ilaala? Marii biyyoolessaa jalqabe Kaafaa'oodha. Yoo hin yaadatu taatan biyya kana keessatti utuu filannoon hin jalqabin hin fuuldura mariin biyyoolessaadha biyya kana keessatti ta'uun isa gubbaa jiraadha. Maaliif kana ta'eef immoo tokko sirna federaalaa kanaa hin barbaannu nuyi qomoo irratti kan hundaa'e. Sabummaa irratti. Qomoo irratti kan hundaa'e dhimma zariitii dhimma waaniitii gooxiidha maaloodha jedhu amaarinyaan tarii kan kennaniif innaa kan ittiin shamaaqaqanii waan godhanii sodaachisanii jiran jecha adda addaadhaa jira biyya kana keessatti. Fakkeenyaaf yoo maqaa balleessuu barbaadde juuntaa ittiin jetta. Yoo maqaa balleessuu barbaadde shanee ittiin jetta. Isaan ittiin of hin waamne. Amma juuntaa Tigraay juuntaa dheedhee of hin waamu. Ati garuu juuntaa itti ittiin waamta. Shanee oolaan ittiin of hin waamu. Ati immoo shanee itti ittiin waamta. Miidiyaa irratti xaqamamaa jirtan hundumti keessan shanee ittu teessa. Shaneen maqaa namaa baasa miti abbaatu ofii baafata. Maqaa abbaan ofii baaseeniti haasa'uu hin danda'ama malee maqaa namni namaan baasu. Egaa maqaa adda addaatti kana baasanii sirni federaalaa kun akka inni iddoon godhanne akka inni iddoon qabanne gara seechiitti sabi kunis akka jibbu akka irraa fagaatu isa durii sana nu wayya jedhee akka itti deebi'uu fi kanatu itti deemaa jira. Kanaaf maqaan taane kennuudhaan waan ta'uudhaan nama jibbitu yeroo hundumaadhaa gogaa waraabessaa uffachiifta. Namni ittiin siqu jechuudha. Gogaa waraabessa namni ittiin siqu. Fooliin isaas waan hin ta'u. Fuulli isaas hin tolu kanaatii fi gogaan taane itti kuiftee ta'e kana booddee hammi jiru akka inni baqatu godha waraabessa sitti dhufee ittiin jetta. Iddoo maragaman kana keessatti amma nan dhagaa yeroo miidiyaan irratti dhagaa oolle yeroo hundumaadhaa shanee tajjeese shanee takka godheedu. Shaneen kun immoo eessa jira yoo itti immoo achi saba keessa jiraata. Waraabessi kun saba keessa taa'aa attamii sabi kun maaf irra kaa'ee itti guyyaa tokko gaafachuun hin barbaachisa. Innaa kana dhiifnee kun dhimma nuun baasu biyyaana keessatti gadi buunee sirna federaalizimii kana warri dhannaa dhaban walitti dhufanii biyya kana Oromiyaa inni jedhamu kun abadu warri dhani guyyaa isaa bakkee keessa dhaabatanii haasa'an jiru. Nummoo Oromiyaan ikkoo waaniidhaan arganne dhiigaan argame wayyaaneen nuu fide miti. Dhiiga Oromoo ijoollee Oromootu itti dhangala'ee dhiiga kanaan federaalizimiin kun dhufuu danda'e malee akka itti dhufe miti. Kanaatiif federaalizimiin kun itti bu'amuun isa gubbaan jiru yeroo nuyi itti eenyummaa keenyaan boonnu sirna gadaatiin wal bushuudhaaf yeroo nuyi itti hojjechuun nu gubbaa jiru waanta ta'eef shanee ishee jettu kanallee sirna waan keessa sirna gadaa keessatti iddoo guddaa kan qabudha. Shaneen akkasumatti waan godha. Sirni gadaa kun akka hojii irra hin deebineef shanee yommuuti ittiin jetteettu sirni gadaa gaddeebi'uun mashee xinnoo ta'uusaa akkuma kan ittiin signiifaayi gochuudhaaf hayyaadame natti fakkaata karaa adda addaatiin. Kanaaf
nuyi rakkina baay'ee qabna biyya kana keessatti. Biyyattiin kun kan ijaaramshee hundumtuu humnaaf qawwee irratti waanta ta'eef waliin teenye gara sechiitti walii wajjiniin jiraachuudhaaf walii galtee uumuun nu gubbaadha. Ergi walii galtee uumne booddee waan irratti walii galu irratti walii galle waan walii hin galle irratti immoo gara sechiitti irratti hojjennee kana booddee filmaatatti adeemnaa. Kanaatiif mareen biyyoolessaa adeemuutu isa gubbaa jira filannoo fuuldura hin ta'u. Maali filannoo deemsifneetti kana booddeedha. Filannoo adeemsisuun filannoo kan nuyi goonu nagaa biyya kana keessatti waa sadiif nagaan biyya kana keessatti bu'ee nagaadhaan hundumtuu ba'ee eenyummaa isaatti kooree eenyummaa isaatiin qoma isaa dhiibee biyya kana keessa deebee akka inni jiraatu. Utuu walitti hin galin, utuu hin sodaatin, utuu mirgi isaan dhiibamin. Hamma danda'ametti mirgi barreessuu, mirgi qaamaan jiraachuu, mirgi jireenya isaa murteeffachuu kun hundumtuu kan inni ergi eegame booddee kanarratti walii gallee filmaatatti gallaan. Kanaaf eenyutu irratti garuu filmaata kana booddee yoo kana hin goonu ta'e konsekwensi isaa sitti hima. Yoo kana hin goonu ta'e nagaan biyya kana keessatti hin uumamu. Yoo filmaatuma goone iyyuu nagaan hin uumamu. Nagaan hin uumamu kun hin ta'u. Asirratti sirni dimokiraasii gadi akka mootummaatti amma waraana bilisummaa Oromoo kana xiqqeessanii ilaaluu jira. Waliin ta'anii mari'achuuf haasa'uufis fedhii dhabeessummaa jira. Mariin biyyoolessaa kun kanneen hidhatanii socho'an kana hin hirmaachisu taanaan guutuu ta'uu hin danda'a. Isa taansii dhufuufi. Kanaatiif kana filmaati kun hin deebinii filmaati kun utuu hin deebiin kana murteessinaa kanaatiifi mariin biyyoolessaa haa godhamu. Mariin biyyoolessaa kan inni godhamu advaanteejiin isaa dimokiraasiin hin uumama, nagaan hin bu'a, misoomin badhaadhina jennee odeessinu kun itti fufaa waliigaltee uumneerraa kana booddee rakkinni hin dhufu. Yoo kanan ta'u ta'ee lolatu dhufaa biyya kana keessa diigumsaan dhufaa dhiigatu dhangala'aa jireenyatu babbadaa lubbuutu ba'aa hin jedhametti ka'e. Amma sammaa kana keessatti waliin jiriin ta'a haasa'an nuyi jennu kan waanii kana keessatti goonaa daayaloogii naashinaal daayaloogii kana keessatti goonaa inni isheen karaa paartilee walitti dhufanii jooint kaawunsiliin dhaabbateera. Karaa jooint kaawunsiliidhaa gara sechiitti biyyattii kana keessatti haasaa daayaloogii kana adeemsuudhaaf maree kana adeemsuudhaaf maal ta'utu isa gubbaa jira. Akka ordinaariitti ilaalta miti kanatti kan ilaaltu. Hundumaa waan gaaga'uuf mareen biyyoolessaa kun immoo callumeedhee mootummaadhaan akkuma komishinii adda addaa dhaabutti warra maree biyyoolessaa kana adeemsisan komishinii walitti waamtee waan dhaabdu miti. Hundumtuu irratti walii galee godhaadha qabee amma gararraatti. Rakkinni keenya maali inni jedhu irratti walii wajjiniin dubbachuudhaafi nama murteessaa nama walaba ta'e hundumaa kan hin ilaalu kan hundumaa keessaa intinaan ta'an kun jiraatus ishee gubbaa kun hin jiru taanaan kun hin jiru taanaan kaafaa'uun hin hirmaata. Maal hirmaata hin hirmaatu amma nama dhaabbatee jiru kun komishiniin kun kan hin dhaabbate mootummaadhaan kan inni itti riippoortii godhu paartii tokkotti. Paartiin kun paarlamaa kan qabate Addawaayidha manoo badhaadhinni almost 98 qabateera paarlamaa kana irratti dhiyeessa waan kan adeemsisu mootummaa kanaa jechuudha. Mootummaan kun adeemsisee hin danda'amu rakkinni kan jiru tokko mootummaa kanaa. Kanaatiif kun iddoo gahuu hin danda'u rakkina kana hin furu. Rakkina biyya kanaa kan furuu danda'u qaama walaba ta'een lafa taa'ee wajjiniin haasofna jennee amma paartilee 53 jiran keessaati already paartileen 3 keessaati kokasii uumanii gara biraatti kuni nun deemsisu biyya kanaaf nagaan fidu gara sechi kan jirudha. Isaan amma garuu karaa mootummaatti adeemamaa jira. Komishiniin dhaabbateera. Kan kanan dura dhaabbatu hin danda'amu dhaabbachuun hin danda'amu. Kana dura dhaabbata taanaan Maariyaam Xalaat no jechaa jiru. Tole. Ammaan kana
keessattuu Oromiyaa gara lixaa gara naannoo Gujii bakkeewwan garaa garaattis wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu jiruun hawaasarra gaagaama rakkoon siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa bal'aan qaqqabaatii jira. Rakkoo Oromiyaa kana furuudhaaf furmaanni maali? Fayyaa ta'e asumaan saba kanaa fi gadda koon dhiyeessuu barbaada. Warra manni irratti gubatee, warri jireenyi isaanii babbadee, warri qe'ee isaanii gadhiisan, warri lubbuun isaanii badee, warri qaamii hir'ate, warri amma ammaatti abiddi irratti boba'aa jiru, rakkataa jiru. Ani Waaqayyoo uumaan bichaa Rabbi jireenya isaanii hakaasuun jedha. Kanan dhiyeessaa. Karaa gara biraa mootummaan sila na gaafatteetta. Jara kana wajjin dubbachuudhaaf isaanuu qaama adda addaatti iddoo adda addaatti hiramanii jiru. Wajjin dubbadhaa. Maali kaabatti dubbataniiru ni? Warra kaabaa wajjin dubbataniiru. Waan nama tokko nama iddoo adda addaa jiru hirmamaniiru jedhamu miti. Hin beeku. Wal beeku. Akka beekamutti shanuu ta'an, ja'a ta'an, torba ta'an, 8 ta'an nagaa uumuudhaaf hamma kana wajjin gadi bu'anii ta'anii haasa'anii yoo warra irratti abiddi boba'u kun ikkoo warri irratti lolli ka'u kun ikkoo warra isaan fileedha. Nu filaniiru bakka buunaa asumaan kanan gadda koo dhiyeessuu kanan barbaadu saba sana keessaa filamneerra jedhanii. Sabi sunis isaaniin filin garuu maqaa sanaan filamanii warri paarlamaa keessa jiraatanii har'a saba kana gubbaatti du'i garmalee yommuu irratti ta'u, ajjeechaa garmaleen yommuu irratti ta'u, gubannaan mana isaanii yommuu ta'u, jireenyi isaanii yommuu buqqa'an, yommuu babbadan paarlamaa keessa taa'uun isaanii anaan baay'ee natti dhaga'ama. Maqaa saba kanaan, marcuma saba kanaan anattam godhanii irra taa'uu akka danda'ame hin beeku. Abidda ta'e na gubanaan. Nan salphadha achi gubbaa taa'u. Garuu guyyaa tokko paarlamaa keessatti gadi ba'anii saba kanaaf kanan jenne dheengadda milikkata kan nuyi argine nama 80 kan ta'antu gadi ba'anii lola Oromiyaa keessaa dhaabbatu jedhanii. Inni yoo oduu ta'e hafe dhugaadhumatti qalbiin isaanii hin deebi'e qalbii jijjiirratanii jira kun dhugumaa saba kanaaf waan ta'aniiru jennee turre. Baay'ee gammannee turre. Hin dubbatu laataa lola kanan dhaabu laataa du'i kun nurraa dhaabbata laataa jennee sodaadde turre. Garuu isuma sana. Araara akkuma isaa kaabaatti godhamee goda kanattis Oromiyaa keessatti isa godhamu jennee hamma wanaatti gaaffiin keenya guddaan isa kana sabi keenyas kan magaafataa jira jennee yaadna. Garuu karaa mootummaatiin isaanii baay'eedha iddoo baay'ee jiru iddoo baay'eetti hiramaniiru seeliin qabanii tokkummaan qabanii facaatuudha. Jedhaniiti. Afaca'uu malee diina ergi ta'anii jiranii diinummaa balleessuudhaa fi nama siijjiniin waliin galle iddoo fedhe yoo jiraatu habaayatu hamma danda'ametti walitti fidanii nagaa fiduun mootummaa ta'anii jiraachuudhaaf barbaachisa. Hamma jeequmsi dhufee hamma wal jeeqan hamma wal ajjeesan hamma wal irratti ka'an kanaatii fi gara bal'inaan dhufanii nagaa buusanii nagaa gochuudhaaf qophaa'uu hin barbaachisa. Kanaaf qophee gochuudhaaf immoo murannoo barbaada. Murannoon immoo maal barbaada? Taayitaa gadhiisuu barbaada. Hundumaa barbaada. Hamma sanatti biyyuun nagaa argattu namooti hin du'in nami hin badin jedhanii kanaaf of qopheessuu barbaachisa. Murtoo kana qabu paartiin yoo waan gubbaa ba'e mootummaa gubbaa yoo ba'e mootummaa yoo ta'e hammani kana hundumtuu warri na filan hammi jiru narratti ka'ee shiftoota warra isaan jedhanii odeessan kana hundumaa isaanii fi nyaata, dhugaatii, uffannaa, hidhannoo, mana hundumaa kennee fi kana godhu kuni maalidha of gaafachuu barbaachisa. Saba isaan filee saba isaanii nu hin jiraannaaf isaaniif dhaabbannee mootummaa qabna warra jedhantu kanarratti abiddi kan boba'aa jiru. Kanaatiif an baay'een gaddaa akka kanaatti mootummaan of qajeeshee warra jiran kana wajjin taa'anii dubbatanii nagaadhaan lubbuu darbu jireenya babbadu qabeenya babbadu kana oolchuun hin barbaachisaa yeroo kan itti fudhatu. Tole rakkoo siyaas dinagdee fi hawaasummaa biyyattii keessa jiru
akkasumas Oromiyaa keessa jiru furuudhaaf jaarmiyaalee siyaasaa biyyoolessaa irraa maal ta'e gama jaarmiyaalee siyaasaa irraa Oromoo jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo irraa maal ta'e gama eenyurraa maal ta'e gama rakkoo siyaas dinagdee hawaasummaa Itoophiyaa fi Oromiyaa furuudhaaf. Biyyaana egaa akka natti argamutti biyyaana gara badhaadhinaatti geessuudhaafis biyyaana balleessuudhaafis har'a kan waaniin laayin dirshaa kan qabu kan qooda leencaa kan qabu mootummaadha. Mootummaan kun hidhatee ka'ee saba kana ammaa qabee ani gara sachiitti marcuma kootiif jedhee sabi kun hin dhamayin hin du'in haa jiraatu gara sachiitti waliigalteen haa uumamu yoo jedhee salphileesni gadi bu'ee hundumaa wajjin taa'ee nagaan biyyaana keessatti bu'aa yoo nagaan bu'e nagaan hundumtuu keessatti qooda fudhatee inni gaaffii qabu gaaffii isaatiin walitti dhiyaatee gaaffii isaa hundumaa fidee waliin fidee biyyi kun attamitti jiraachuun ishee gubbaa jirtu kan jedhu yoo kana irratti waliigalteen uumame bichaadha. Nagaan hin bu'ee biyyuun nagaa argatti kan nuyi jennu. Kanaaf paartileen hundumtuu kana irratti walqixxummaa irratti gadi bu'anii hundumtuu ba'aa waliidhaa baatanii gadi bu'anii salphileesni of gadhiisanii dhufanii taa'anii hundumtuu irratti hojjechuu barbaachisaan jedha. Ani kanantu natti irra ta'a yoo nagaan bu'e akkasitu dhufa taayitaa koon dhabaa marcuma na jalaa fudhatu isa nan argadhu ammaa kanan dhabaa akkasitu taa'aa yoo jenna ta'e biyyattiin kun itti fufti eegaa garri isheen itti adeemtu suma kanaan dura suma amma jirru kanatu itti fufaa deemaa kun immoo eessaan nu ga'a gara hiyyummaatti nu geessa guyyaadhaa gara guyyaatti yeroodhaa gara yerootti rakkinatu itti fufaa jennee ilaallannu kanatu itti mul'atan. Naa kanaafi mootummaan hamma danda'ametti gadi bu'ee eewus hamma barbaadetti isaanii nama mormanii qawweedhaan kan egaa bira ta'anii itti afuufan jiru qawwee malee kan biyyaana tokko godhin jiru qawwee malee kan waan inni seencharii gara biraadha isa duriiti. Lola kaabaadhaa qawwee dhadhanii ka'anii sirban. Paappaasiin hin sirbee, sheekiin hin sirbee, qeesiin hin sirbee, daaqoniin hin sirbee, jannuma Itoophiyaadha isa kanaan duraa hundumaa kaayanii hin kaanee deemne walii keenya irratti duullee dhalli Tigireef dhalli Amaaraadha bakkee keessatti dhiigisaa akka dhiiga sareedha dhangala'e. Amma isaaf maaltu ta'e wanti ta'e hin jiru. Amma isaaf qabeenyi nuyi hin qabna nuyi jennu waggaa 30 waggaa 40 waggaa 50 gara sechitti itti adeemna jennu kun biyyootu nyaate. Xiyyiitii bakkeedhaa foreign currency hin jiru. Sharafa alaa hin jiru. Ishee hin qabne. Isa qotee bulaan keenya makaraa argee bakkeetti ergee sharafa argame ittiin nannee rasaasa binnee rasaasa sanaan ijoollee keenya mogal galaa ganama kun waa'ee karaa lolaadhaa waa'ee karaa waaniidhaa isaaniin shaakalchiifne isaan walajjiisaa jirra. Isaan walajjiifne ilaali bakkeedhaa gabaa uumne dirooni bakkeedhaa binnee ittiin walajjiifne qawweedhaa walajjiifne qawwee Turkii tajjeesa moo han Ameerikaa tajjeesa moo han Raashaa tajjeesa waliin jechaa jirra. Kanaan wal fixaa jirra. Kun eessaan hin gahu. Biyya kanas eessaan hin gahu. Oromoon hiree mataa isaatii ofiin murteeffata. Hiree mataa isaatii ofiin murteeffatee taa'ee biyyaana keessatti warra gara biraajiniis walii galee nagaa uumee nagaan biyyaana keessatti innaa uumamee Oromoon handhuura biyya kanaati. Ayyee obbo Mulaatu gaaffii kiyyaa xumuriin jira wanti hafe jettan yoo jiraate gabaabsumaatii nuuf kaasa'a. Egaa dhaamsa ni qabu silas keessatti kaasuu yaaleera dhaamsa keessumatti dhaamsi abbootii kiristaanaa warri dura dhaabbatan warri dura deeman warri waldaa amantoota adda addaa geggeessan abbootii kiristaanaa abbootii musliimii
waaqeffataa warri kaanis hamma danda'ametti waa'ee lolaa utuu hin ta'in waa'ee garaagarummaa utuu hin ta'in Oromiyaa keessatti ijoolleen Oromoodha hamma danda'ametti walitti dhufanii nagaa Oromiyaa keessatti uumuun dhalli Oromoo du'aatiin dhala Oromoodha itti dhaga'amuu qaba jedha. Karaa adda addaa warri Oromoo keessaa ba'an illiitiin warri beekoo ta'anii jiran hundumtu qooda keessatti fudhatanii nagaa Oromoo keessatti buusuu misooma Oromoof hundumaaf hojjechuu danda'u hin barbaachisaa. Waliigaltee uumuu hin barbaachisaa. Dargaggoonni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti hamma danda'ametti Oromiyaa keessa isa jiru badiisa samma jiru kana keessatti hamma danda'ametti garaagara nagoranii wal fixuun wal waan ta'urra nagaan bu'ee akka jiraannuuf hamma danda'ametti qaawwa jiruun nagaa buusanii gara seejitti misooma akka itti fufu gochuu danda'u hin barbaachisa. Keessumatti warri qawwee baatanii biyya waan keessas kan jiranii makalaakiyaa biyyaa keessas kan jiranii poolisiis kan ta'anii qawwee baatanii nagaa buufna jedhanii warra deeman kana mataa isaaniitti qabatanii dhala Oromoodhaa har'a Oromoo ajjeesuun isa gubbaan jiru. Bor taarikiin seenaan nu gaafata. Seenaa irratti wal gaafanna. Har'a seenaa warra darbeedha kan nu haasofnu. Yeroo sana leegaasii isaan dhiisanii deeman irraa kaaneeti. Har'as leegaasii dhiiftanii adeemuun hin barbaachisan jedhaa. Kanaaf waamicha isinii godhaa. Isinis hamma danda'amtanitti iddoo adda addaa warri jirtan karaa tasgabbeessuudhaanis hundumaanis warri jirtan adaraa Waaqayyoon sodaadhaa. Sodaa Waaqayyootiin gara seechiitti dhala Oromoo irratti harka keessan hin kaasinaa. Kana jechuun barbaadaa jaarsoliin Oromoodhaa iddoo hundumaatti keessumatti warra abbaa gadaadhaa waan guddaatu isinirraa eegama. Warri sirna kana adeemsiftanii akkamittiin akka isin ciiftanii bultan naan galu olii gadi adeemtanii isin harkaa fudhatames fudhatamuu baates hamma isinii danda'ametti kana keessatti qooda fudhattanii nagaa buusuudhaaf hamma danda'ametti irratti hojjechuu danda'uun obsaan gara laafummaan karaa adda addaan utuu waan adda addaa irratti hin hundaa'in ofii keessan utuu hin dursin kanaan waanii kana qabaattanii hamma isinii danda'ametti kana iddoon ga'uu yaaluu barbaachisaan jedha. Kanan isinii dhaama. Dubartiinis ijoolleenis jaarsis jaartiinis warri beekaanis warri wallaalaanis hundumtu wal duukaa lucca'ee biyyaana keessatti tokkummaan Oromoodhaa yoo dhufee biyyuun nagaa argatti. Yoo kanaan achi rakkisaadha gaanfa Ameerikaa gubbaatti iyyuu rakkina gubbaa ta'a. Kanaatii fi ollaan rakkinni nuyi rakkannu ollaadhaafis rakkina. Kanaatii fi hamma nuu danda'ametti kanarratti hojjechuun hin barbaachisaa kan jedhu qaban. Ulfaadhaa turtii waliin qabaanneef guddaa galatoomaa jedha. Fayyaa ta'a isinis miidiyaan keessan kana yaadee dhufee gaaffii kana nu gaafachuu keessaniif nu barbaaduu keessaniif fayyaa ta'an jedha. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa keessummaa keenya har'aa waliin turtii kan hin godhe an Adaanee Tasfaayitii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa jedha. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.